Akka moltan kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa addaa Facebook irratti kallattiidhaan sinii dabarsinu har'aa keessummaa addaa qabna. Ani Tigist Gammeetii nu wajjin tura. Faayisaa Leellisaa hagayya 21 bara 2016 dura atleetii maaraatooniidhaan beekamu fiigicha maaraatooniitiin han beekamu namoota 50 atleetota 50 maaraatooniidhaan sa'aatii gaarii qaban addunyaa irratti jechuudha keessa tokko ta'uudhaan beekama. Hagayya 21 as garuu atleetii qofa odoon ta'in haala Oromiyaa keessa jiru wal qabatee mormii Oromiyaa fuula addunyaatti nama dhiheessee Riyootti jechuudha Olompikii Riyoo irratti amma Faayisaan United States galeeraa akkuma argitan guyyaa lama dura sagantaalee inni as Washington DC magaala guddittii Ameerikaatti geessa ture simbiraan gahaa turre maallee har'ammoo san qofa miti isuma kophaatti argannee isa sinii qabannee dhufne Faayisaa baga dhuftee galatoomi. Nagaan eegdan galatoomatiin. Tole ka Faayisaa samooni kana miidiyaa adda addaa yookaan immoo qaamota bulchiinsa biyya kanaa wajjin faas wal argaa turte erguma biyya Ameerikaa kana seente iskeejuuliin kee baay'ee dhiphataa ture san hunda gootee har'ammoo nuyi asitti argamu keetiin galatoomi. Mee turtiin kee akkamii uummata keenyatti akkam akka ture erga biyya kana seente maalirra jirta? Haala gaarraan jira biyya kana eegan seenee kunoo amma yeroo darbee gaazexeessitoota addunyaa kanaaf asitti magaala kana keessa jiranii fi yaada kiyya kennaafin ture maaliif waanneen ani biyya keessa deema ture suni isa gadi baasee isaanitti nagaafataniif gaaffii deebii godhee fi isaanitti miinjira jecha. Tole dadhabbiin akkami kaachuudha fiigicha moo gaazexeessota kana wajjin haasa'u tura nama dadhabsiisa? Fiigicha tura nama dadhabsiisa. So yeroo gaarii qabaachaa jirta. Tole kaame daa'imummaatti si deebisa. Fiigichi jiruu kiyyaa fiigichi jireenya kiyya jettee akkamitti itti seente? Mee akka itti jalqabde gabaabumaan dhaggeeffattoota keenya biraan natti? Ani fiigicha kana akkattan jalqabe gabaabumatti mana barumsaa odoon barachaa jiru akkuma tasaa odoon televezyiinii ilaaluun fiigicha arge. Waggaa meeqa taatata? Yaadadhu mana barumsa kutaa 4 baradhaa kutaa 5 gara kutaa 5ti. Lakkoofsi caamma kiyyaa waggaa sanatti illee lakkoofsa 37 ture. Kanaan yaadadha waggaa sana. Haaluma sanarraan ka'eetanii fiigicha arganii booda yaadni isaa natti tola na keessa seenaa dhufe akkuma jajjabaadhu adeemsa keessa gara kanatti dhufuu danda'e jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Egaa fiigicha keessa ergasii turteetta dhimma Oromootiin wal qabatee immoo mormii biyya keessa jiru wal qabatee rakkina uummanni Oromoo kan immoo uummanni biyya sanii akkuma waliigalaatti keessa jiru kana addunyaatti agarsiisteetta Riyootti isatti hin deebina. Garuu dhimmuma Oromoo kana rakkina Oromoorra jira jettee amma himaa jirtu kana hoom sii galee waggaa meeqatti kana duuka bu'uu jalqabdeeti? Amma kaani naannoo dhumarraan jalqabee ogummaan xiqqaa ta'ee mana barumsaan galiin akka wanti kun jiru namoonni baay'een hin beeku namoonni baay'een bakka itti dhaladhe mootummaa kanaaf jibba qabaataa turanii isaanumarraa dhaaleen kanan jibbuu jalqabe adeemsuma sana kan oduma deemaa jiru wanti jiru hundi dabalaa dhufe akka kunoo ji'a 19 asitti wanti kun daraan akka malee hammaate anaanis keessa koo baay'ee nagaan kennine gara waan tarkaanfii gurguddaatti nageessuuf na fidee jira. Haaluma sanarraan ka'een ji'a 3 dura federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa Olompikii kana filamu hoggaana beeksana. Wanta kana dirqama fiigee qabxii yoon fide murteessuun irra jiraata kana baasee agarsiisuun irra jiraata dheetanii anani mormii kana agarsiisuu danda'e. Baay'ee gaariidha. So erga Olompikiidhaaf filamtee ati murteeffattee kaatetta. Namni waliin mari'attee jira? Namni waliin hin mari'anne dubbiin nama harkaa baate deemte akka deemtetti lakkaa'amti. Maaliif immoo ani maatii kiyyatti son kana himee nama biraatti son kana yaada koo na jala kuffisu. Maatiin kiyya immoo kanatti ba'uullee danda'anii yoo isaan bu'an immoo ejjannoon kun na jala laafuu danda'a. Dhokseetumaan keessa kiyyatti ittiin baachaa ba'ee fidee iddoo sanatti agarsiisuu danda'e. Ejjannoo kanarraa waan si ga'e akkuma naan jettee rakkina deema ture keessumattuu immoo bara darbeerraa qabee ji'a 10 kana waan ta'aa turanii naan jette. Mee mudannoo ati qabdurraa nama mana hidhaa
keessatti jiru hiriyoota kee yookaan maatii kee hangaafattee an argite mee haala isaa nama biyya alaa jiruufis akka galu nama mana hidhaas dhaqee kaaniin ati waan san gaafachaa turte haalli sun maal akka fakkaatu mee xiqqeessinu ibsi. Haalli isaa akka baay'ee ulfaataa yeroo san mana barumsaarra barattoonni qabamanii hidhamu har'a Oromoo ta'e namni fira mana hidhaatti dhabeen jiru. Isaan gaafachuus hoggaan dhaqe ani nama tokko nama lama gaafachuuf an deema hoggaan dhaqe namoonni kanaan dura dabarsee achi keessatti argaa nama baay'inaan achi keessatti argaa. Kan gaafachuu dhaqxe malee namni beektu. Namaan beeku baay'inaan achi keessatti argee baay'ee lakkoofsaan beekamu. Isayyuu kutaa garaa qaba bakkuma tasaa sana bakkuma firri koo jiru sanan gaafachuu dhaqa gaafdura yookaan immoo naman gaafachuu dhaqe hoggaan achi kutaa sagarannaa sana duwwaan seena. Angarachaan immoo kaawwaqnaa beekoon immoo baay'atu nama arraawwan kana arge borus kanan arga nama biraa kan naman kanan dura beeku haala sanaan kaalmee nama achi keessatti kan guurramee rakkachaa jiru jecha. Mana hidhaatti gaafachuu bira dabartee tarii waan faana buutu ta'e guyyaa isaan mana murtiitti beellama qaban faa waan dhaqxe kan hidhamu immoo hiikkame yookaan immoo itti murtaa'e waan akkasii waan beektu jira akka fakkeenyatti tokkollee anaa kaasuu dandeettu. Akka fakkeenya guyyaa tokkotti yoo dhaqeen beeku kan dura garuu mucaa wayinuu jalaa hidhamee mana murtii gara piyaasa yeroo tokko dhaqee ilaalee ture malee mana murtii guddaas dhaqeen beeku maaliif hoggaa isaan dhaqan sagantaan kiyya hojiidhaan galu hordofuudhaaf illee yaala nan dadhabaa hoggaa boqonnaa kiyyaa nan deeme isaan gaafadhu mana murtiitti dhaqee ilaaleen beeku. Tole amma immoo gara fiigichaa gara atleetiksii si deebisa. Riyoodha qophii goote irratti. Qophii addaa goote jedhama baay'ee itti cittee sa'aatii silaa barbaachisu ol akka shaakallii goote nagahee san maaliifi maal fakkaata ture maaliif itti dabaluu barbaadde. Sa'aatiin shaakalaaf godhe kan akka xiqqoo ishee waan baay'eetu na jeeqe malee waanuma uummata keenyaa kanarra gahu fiigicha kana haala gaariidhaan dhiphisee tokko fallee bobaadu namicha kanatti siqee galuu hin danda'a ture maaliif ani yoom shaakallee shaakalu. Luka kootu fiiga malee ani sammuun koo bakka namni itti du'e na jira bakka ilmi namaa rakkachaa jiru bakka ilmi namaa reebamaa jiru na jira kanaaf ani shaakala sana amma sanaan dabalee hojjechuu danda'e obseetuma ilma namaa akka itti hidhamaa jiru kana sagaleensa biyya kana keessa tukkaamame amma tokko nan achi bahee waan kana godhe furmaanni jiru jira laata kan jedhu tokko of jecha shaakala koo baay'eetti an durirra dabalee hojjedhe sadarkaa kana ga'uu danda'e jechuudha. Mo'attee hojjettee akkuma amma argatte kana carraasaa argatte sagalee uummataa achirratti ibsuuf jechuudha. Garuu itti obsuudha si gargaareera. Aarii fi yeroo jiru jette kana akka itti obsitu amma tokko. Na gargaare baay'ee maaliif wanti nani eegessuun sanaa walitti naa ta'ee jira. Iccitii mootummaa sanaa baasee addunyaa kanatti immoo warra hin beekne agarsiise warra immoo kanaan dura isa wajjin ta'aa ture qaanessee jira waan ta'eef waan an barbaade walitti an argadhe ani. Ri'oo kanarraa jechuudha. Tole kaa daawwattoota keenya akkuma jenne akkuma argaa jirtan har'a keessummaan asitti qabnu Faayisaa Lalisaati. Ammas mariin keenya ittuma fufaa gaafii qabdan yaada qabdan akkuma kana dura irra deebi'aa nutti hima. Gaafiiwwan yookaan immoo yaada isin dhiyeessitan keessa baay'inaan Faayisaawwan jechaa jiran ati goota keenya galatoomii waan qabdu hunda dhiistee uummata Oromooti jettee kana gochuun kee kabaja guddaa qabda kitaaba seenaa keessatti iddoo guddaa qabda siin jechaa jiranii gaafii lamaan tokko kan daawwattoonni keenya gaafatan si dhiyeessuudha. Bosonaa Dheeressaa egereen fiigicha keetii maal ta'aa jedha. Egereen fiigicha kiyyaa fiigicha naaf akkuma kanaan dura ka'ee jiruu kiyyasi jireenya kiyya maaliif jiruu kiyya akkamitti ta'e ani jireenya biyya sanaa keessa na baasee iddoo kana kan naga'e fiigicha amman jirutti fiigicharra addan bahu waan achillee siqee gara fiigicha dhaabu ta'e karaa biraatiin gara fiigicha kanaatti seena akkasumas immoo ani maaliif dureessallee na taasisee jira jireenya gaarii na jiraachise kanaafuu gara fuulduraatti waan an dhaabu miti haala gaariidhaan amma biyyaa sanillee tarii yoo haalli qilleensa biyya namaa kun natti toluu baate achitti harkan kennadhu gara fuulduraatti ispoortii kiyya ittan fufa hidheetanii abdiin qaba kanan deebisaafisa. Tole Bosonaa gaafii keetii galatoomii hambiraan gaafii tokko si dabala Oliiqaa Oromoo Abbaa Biyyaa jedhama. Atiif qeerroon wareegama barbaachisu kaffalaa jirtan biyya keessatti paartiiwwan siyaasaa amma tokko mooraa qabsoo Oromoo diiganii addaan faffaca'anii ergaa akkamii qabdaa dhuguma walitti hin deebi'an jettee yaaddamoo
maaltu ta'a jettee yaaddaa siin jedha. Ati nama ispoortiiti, nama atleetidha, garuu asumaan yaada kee an qabdu dabarfachuu dandeecha. Ani wareegamni ni kanfale agasmara guddaa natti hin fakkaatu, uummata guddaa naan jedha malee. Ani anan galateeffadhu qeerroo Oromooti. Biyya keessatti oduu arguu rasaasa harka duwwaa fuuldura dhaabbate wareegamaa jiru qeerroodha. Isaanii ani sanan galateeffachuu jiru, goonnis isaanii ani goota miti. Tokkummaa isaan biyya keessatti qaban uummata kaabaa fi kibbaa bahaa fi Oromiyaa lixaa fi dhiya keessatti isaan raawwachaa jiran waan nama boonsu. Har'aas inni kun waan tokko raawwateera, inni achi maal eegda'udha inni kun hordofa. Isaan qeerroon akkuma jirtu itti hafanii goonnis isaanii, wareegamas kan kanfalees isaanii, kan kanfalaa jirus isaanii, anaanis isaanumarraa ka'een anan sadarkaa kana ga'e, anaafis ibsaan kiyya isaanii. Waan isaan daandirratti du'anii kana iddoo kanarraa ani biyya sana gatee biyya kana dhufuu danda'e. Ani wareegamni ani kanfalee xiqqoodha. Ani har'a Ameerikaan jiradha. Biyyi namni Ameerikaa dhaquudha baay'ee bu'aa. Kanaaf ani wareegama kana hin jedhamne kanfalii jechuu hin danda'u xiqqoodha. Karaa warra siyaasa warra gurguddaa ta'e immoo isaan abbaa keenya, isaan jaarsa nama baay'ee gorsu. Jaarsi nama baay'ee gorsa, nama karaa dabee deebisa. Jaarsi ofii daandiraan deemu. Jaarsi kun immoo deebi'ee maali rakkinni Oromoo jedhee rakkina Oromoo ilaaluutu irra jiraata. Ilmi Oromoo maal dhabedhee bakka hanqina ilma Oromoo sana deebisuu qaba. Addaan faca'uu odoon ta'in, wal qooduu odoon ta'in. Ilmi namaa fuuldura qawwee fuuldura dhaabbateeti irraan harka duwwaa dhiibaa jiru. Isaan immoo biyya namaa kana keessa ta'anii walii galtee yoo waan dhaban ta'e qabsoon kun ammas gara fuulduraatti baqachuudhuma reebamuudhuma nutti fufa waan ta'eef kanaa jedhanii ijoollee isaanii biyya keessa jiraniif jedhanii tokko ta'anii gara fuulduraatti araara uumanii uummata keenya bilisoomtuu isaan irra jiraata. Amma qeerroo biyya keessa kana socho'u xinnuma ishee walakkaa isaanii socho'u taanan nuti boru ganama wal gurannee biyya keenyatti galla nu bilisoomsuudhaaf daandii dhihoo jiru. Isaan kanaan karaa kanaa carraa kanatti fayyadee kabajaan isaan gaafadha akka tokko ta'anii biyya keenya bilisoomsan, biyya keenya bilisummaa dheebotee jira. Kana isaan gaafachuu danda'a. Tole. Ambiraan mootummaan Itoophiyaa ergaati gaafsan hagayya 21 gaafadhuma Oloompikiitii namni addunyaan hundi foddaa televezyiiniitiin namni achi arguun dhaquu hin dandeenye yeroo dhaqne achirratti ilaalaa ture. Atleetota kaanis immoo hundi addunyaan ilaalaa ture. Waan sana gagoote booda mootummaan Itoophiyaa miidiyaa adda addaa irrattis yeroo gaafatamu Faayisaan akkuma atleetota kaanii goota keenya ittiin boonnaa mormii dhiyeessuun mirga isaatiin mormii dhiyeesse kanaa jedhee wanni isa raga hin jiru hoo dhufe akkuma gootatti akkuma atleetota kaanitti isa simannaa waan hin raga hin jiru jedhee ergasiis miidiyaa waan kaan wajjin haasa'an turte jira. Ammas yaaduma haasaa kana yaaduma jechaa jira maleen waan isa goonu tokko hin jiru jechaa jiran. Wanni qunname mootummaarraa qaama mootummaarraa yookaan qaama federeeshinii because federeeshiniinis qaama mootummaati miti biyya keenyatti. Maaliif filattee achitti haftee kootu kan siin jedhan yookaan immoo jira communicationin isaa wajjin. Lakki namni tokkos naan hin jenne namni tokkos gara kootti hin bilbille kan biraa immoo mootummaan sun yeroo baay'ee wanti inni dubbatu fi wanti inni raawwatu gargari sobatitti baay'ata yeroo baay'ee dhugaa odoon ta'ini. Kanaafuu mootummaan kun kanaan dura uummata Oromoo akkuma jirutti uummata mana baay'atu kan uummata walakkaa baay'ina biyyattiitii ol ta'ee jiru kana namni tokko akka salphaatti uummata keenya arrabsee ture. Ministeerri Kominikeeshinii obbo Getaachoo Raddaa jedhamu akkuma salphaatti uummata kana salphisee seexana maal jechaanii ture. Asuma istiidiyoo keessan kanarra gaafatame ani hin jenne jedhee nama deebisee dabalataan immoo televezyiinumti isaanii isaan hoogganan VOA TV'n Oromiyaa sun Faayisaa Leellisaa hoogganaa shororkeessitootaan akeeka shororkeessitoota galmaan ga'eef jedhee Ogasuma deebisanii immoo kaasanii haa dhufu immoo televezyiinii irratti televezyiinii Oromiyaa televezyiinii immoo sabquunnamtii hawaasaa isa irratti gadhiisanii booda immoo deebisanii haqanii ilaal maal jechuudha wanti sana haqan kuni amma immoo goota keenyaan jedhu kun shororkeessan immoo akkamitatti garagaree goota ta'uu danda'a. Kanaafuu waan galtu miti tole. Walumaa galatti waa'ee mootummaa kaasuun keenya gonollee mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mormii godhuun gaafii bulchiinsa gaarii gaafachuun mirga uummataati. Nu uummataaf hojjennaa waan gaafataniif waan irra geenyichisnu hin jiru. Namoonni dhaman yookaan immoo namoonni waan kaan irratti fudhatamu namoota
karaa seeraan eegneen waan akkanaa godhanii jedha. Atii fi namoonni kaan immoo karaa asiinii lakkii namuma nagahaan mormaa jiru irratti kana godhaa jira. Ati immoo dhiyoo biyyaa baate ijaanis arguu carraa argatteeraatte yeroo mormiin jirutti. Akkuma duraan jenne immoo maatii keerraa hiriyoota keetirraa namootuma umrii keetirraa waan dhageechurraa kana akkamiin madaalta? Kana uummanni biyya keessaa kun ani an dhume yookaan atee miti yookaan immoo mana gubuu miti ani dhumaa jiru. Anuma anaan immoo anuma nan agarsiise san kan inni isaan karaa mirga isaa karaa seera qabeessan gaaffisa mormii isaa agarsiifateedhani. Anuma nan godheef sanaaf uummanni keenya kumaatamatti kan lakkaa'amu hidhame kaan immoo du'ee kaan biyyaa baqatee jechaadha. Gochuma nan godhe sanaaf kanarra darbanii miti. Yaada isaa yeroo kamiyyuu gaafuma tokko gaafti uummanni mootummaan Itoophiyaa uummata isaatiif hiriira nagaa yookaan immoo mirga kenniisa kamiin mirguma ani jedha sanarratti uummanni kun qixxeen dhumuu danda'e. Kana guyyaa tokko uummanni keenya mirga argatee hin beeku. Uummanni keenya uummata nama jeequ miti. Uummata gaarii uummata addunyaa kamirra uummata namaaf jaalala qabu. Kana kanuma suni maana jalaa bahee waan addunyaa na ergeefi malee uummanni keenyas sanumaan yaadne dhumachuu danda'e jechaadha. Waan mana agarsiise mallattoo dhuma agarsiise sanaaf biyya keenya nagaa nu haa taatu kana booda hidhamuun baqachuun ajjeefamuun saamamuun nurraa dhaabbatu waanuma jedhaniif kaan biraa balleessanii miti. Tole daawwattoota keenya egaa akkuma duraan jedhe kuni qophii addaa kallattiidhaan Facebook irratti VOA Oromoo Facebook irratti isinii dhiyeessaa jirru gaafidhaa fi yaada qabdan hedduu nu gahartanii baay'ee galatooma fayyaa ta'a. Ammas sagantaan keenya hin xumuramne ammas gaafii qabdan yookaan yaada qabdan akkuma nuun jechanitti lamaan tokko argadheera amma tokko isuma duraan si gaafadhe wajjin walitti dhufa Fayyisaa Baark Chang Baark jedhama. Ammaan booda biyya kamiif fiigda laata jedha. Kana ammaan booda ani wanti biyya gaafii kana yeroo baay'ee si gaafataniiru miidiyaa baay'ee irratti gaafatamaa jirta. Gaafatamee jira. Ammaan booda ani biyyuma kiyyaafan fiiguu barbaada. Asis hojjedhee ta'uu biyyumti sunuu deebisee na fila ta'uu ta'e ani biyya sanaaf nan fiiga. Biyya biraatiif fiiguudhaaf karoora sin qabu. Sababni isaa uummata biyya kootii nan jaaladha. Uummata kun nan jaaladha. Biyya kun nan jaaladha. Ani mootummaa dhiitta mirga nama biyya keenya keessattuu biyya sanaa na baase malee nama biyya koo jaalatu kanaan duraan biyya alaa deeme torban guutuu hin danda'u. Amma kun hojii guutuufan deema. Kanatu biyya irraa na baase malee biyya kun nan jaaladha. Deebi'ees immoo akkan fiigu abdiin qaba. Mootummaan kun karaa nagaas ta'u karaa maalis ta'u biyya keenya irraa kufuunsa dirqama. Yeroo dhiyoo keessatti hin kufa abdiin qaba. Kufuus baatu sirna isaa jijjiiree uummata kana wajjin akka jiraatu abdiin qaba. Kanaafuu biyya kootti galee fiiguu barbaada malee biyya namaatiif fiiguudhaaf karoora hin baafanne. Tole Abdul Salaam Muhammad immoo dhimmi maatii keetii maalirra jira jedhee waa'ee maatii keetii gaafachuu barbaade. Anis gaafii kana gaafachuu barbaadeen ture. Galatoomee Abdul Salaam. Maatiin kee haala akkamii keessa jiru tasgabbaahanii taasisuudha carraa hin argattaa ijoolleen kee akkamii? Nagaa isaaniitti tanaasaa nan bilbilaa fi isaanis naa bilbilu. Nagaa isaaniitiin jiru galata waaqaa homtuu isaan rangeenya gama fayyaa isaaniitiin jecha. Tole kaafaa isaati amma dargaggoota baay'eetu si ilaala. Sirraa wanna baratan baay'ee jira. Dargaggoo Oromoo qofa miti dargaggoon biyya keessa jiru hundi akka addunyaattu nama baay'eetu jabina keetiif kutannoo kee akka jagnummaatti ilaalaa jiranii kutannoo guddaadha waan qabdu hunda dhiistee uummata keenyatti caala jettee rakkina uummata keetii kana gadi baasuun jechuudha. Dargaggoota Oromooti dargaggoota biyya Itoophiyaa san keessa jiran hundaa ergaa akkamii kennita ati dargaggoodha? Keetirraa kaatee ergaa akkamii dabarsitaaf? Namni hunduu hojii isaanii bakkuma sanatti cimee hojjechuudha. Dabalataan immoo inni guddaan isaaniif ergaa dabarsuu barbaadu. Uummanni keenya baay'eetu cabee baay'ee dhiigni isaa dhangalee baay'ee lafeensaa cabee jira. Lubbuudhaan namoonni baay'een darbaniiru. Daandii isaan darbaniif kana nuti jabaannee duukaa isaanii bakka isaanii buune sagalee isaanii isaan dhageessifachaa du'an sana akka galmaan ga'utti uummanni keenya aganni bilisoomutti bilisummaadhaaf kan isaan deemanii darbanii bilisummaa sana agaa argannutti bakka isaanii buune isaan nutti dabarsanii darbaa waan ta'eef akka isaan jabaatanii mormii kana biyya keessa kana jabaatanii sirriitti itti fufanii kan hiriyaan isaanii kan obboleen isaanii itti wareegame sana akka galmaan ga'aniif isaaniif ergaa dabarsan. Egaa guyyaa dheeraa qabaattaa beeka
miidiyaa adda addaatu si eeggataa asumattuu kunoo dabareedhaan si ergachaa jirra. Ammas guddaa galatoomi yeroo keetii. Gaafii tokko si gaafachuu barbaada. Rakkina Federeeshinii Atleetiksii keessa Federeeshinii Atleetiksii qofa odoo hin ta'in immoo koree Olompikii keessa jiru laalchisee atleetonni akka Qananiisaa Baqqalaa, Haayileen, Gazzaahin faan koree yeroo dhaabanii dhimmichi ammas gadi bahee miidiyaa irra tureera. Rakkinni sun maal inni bu'uurri isaa amman beekta? Nama yeroo amma ni gaafii kanaasuma irratti yeroo waa'ee ispoortii taasaan miti yeroon kuni uummanni keenya lafarraa dhumataa jira, kaan hidhamaa jira. Uummata iyyee rakkinni sun wanni walitti dhufa sababa bulchiinsi gaariin dhabamuu namni akka amma rakkinni jira jedhamutti beekumsaan odoon ta'in wal beekumsaan fi firoomaan itti galanii namni silaa achi hojjechuu hin dandeenyetu hojjechaa jira jedhan. Rakkinuma bulchiinsa biyyichaa wajjin walitti dhufeedhaan gaafii kana sii fidaa jira. Innis hin jira ka nama sana mootummaa achi kaanatti fakkaate. Amma namoonni achi keessa jiran akka nufi kiyyaa argatti namoota baay'ee waa'ee ispoortii beekan miti. Namoonni kun garuu akkan argatu kiyyaa amma beekan sana hojjechaa jiru. Warra federeeshinii san keessa jiran biyya san keessatti bakka itti mirga qabattee mirga keessatti ibsachuu dandeessu federeeshinii sana duwwaa keessa akka barbaadetti himachuu dandeessa. Akka barbaadetti waan barbaade jechuu ni dandeessa. Ani isaan irraa komeen qabu amma gara biraa waan akkasii fuuldura teessee bakka abbaa aangoo tokko waan dubbatu ta'e biyya san keessa waan gaarii jira. Garuu wanti sun hojii jirame gaariidha. Namoonni san dhugumatti namoota ispoortii kanaan dura keessa darbanii miti pirezidaantiin akkasii hundi barreessan akkasii namootuma hojii biraa hojjechaa dhufee gara sanatti seenee. Walitti dhufeenya atleetotaa akkamii? Akkuma beeknu atleetiksii keessatti Itoophiyaatti akka guutummaatti harki guddaan hundaa hojjechuullee dadhabne Oromoota. Walitti dhufeenya atleetotaa rakkoo kana jiru kana hiikoo doon ta'in walumaa galatti wal argitanii walitti dhuftanii rakkina dhimma hawaasaa keessatti hojii hawaasaa keessatti wanni hirmaattan jira sa'aatii daqiiqa muraasan qaba. Achi keessatti nuti baay'ee shaakaluma wajjin hojjenna. Hoo shaakala jennu jaalalumaan walitti siqnee hojjenna. Ani maraatoonii hojjedha waan ta'eef isaan iddoo sanaan beekaa kana dabalataan immoo hunduu gara boqonnaa isaatti gala. Waa'ee rakkina hawaasaa kana dudubbachuu numa dudubbanna. Kana goona kana uummata kana gumaachinne wanti nuti lafa keewwanne hin jiru in ulfaatas sodaa qabas inni nama. Ergaa dabarstuuf sakandii 30. Ergaan isaanii dabarsu yoo jiraate oo danda'an akkuma kiyyaa kana gaafa tokko gaafa carraa argatanii waltajjii addunyaa irratti ba'an sagalee uummata isaanii ammas dabalataan mormuuti isaanirra jira. Duuka kiyya bu'anii akka kana godhanan ergaa isaanii dabarsaa namni hin du'a yoomiyyuu hin darba seenaa kana raawwachuun isaanirra jiraata uummata isaaniitiif du'uuti isaanirra jiraatan jedha. Tole baay'ee galatoomiin dhaggeeffattoota keenya yookaan immoo daawwattoota keenya sagantaa addaa har'a asitti atleet Faayisaa wajjin goone kanumaan xumurraa warri yaada nu kennitan warri gaafii gaafattan hundi keessanuu galatoomai gaafii hunda keessa dhaquu hin dandeenye sa'aatii muraasa waan qabnuuf saniif nu of kalchaa jechaa kanumaan fixaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin galatoomii Faayisaa. Galatoomii. Fayyaate. Can you take picture when I'm right here, please? Shaakala ko baay'eetti kan durii dabalee hojjedhee sadarkaa kana ga'uu danda'e jechuudha. Mo'attee hojjettee akkuma amma argatte kana carraasaa argatte sagalee uummataa achirratti ibsuuf jechuudha. Garuu itti obsuudha si gargaareera. Aarii fi yeroo jiru jette kana akka itti obsitu amma tokko. Na gargaare baay'ee maaliif wanti nani eegesuun sanaa walitti naa ta'ee jira. Iccitii mootummaa sanaa baasee addunyaa kanatti immoo warra hin beekne agarsiise warra immoo kanaan dura isa wajjin ta'aa ture qaanessee jira waan ta'eef waan an barbaade walitti an argadhe ri'oo kanarraa jechuudha. Tole kaa daawwattoota keenya akkuma jenne akkuma argaa jirtan har'a keessummaan asitti qabnu Faayisaa Lalisaati. Ammas mariin keenyattuma fufaa gaafii qabdan yaada qabdan akkuma kana dura irra deebi'aa nutti hima. Gaafiiwwan yookaan immoo yaada isin dhiyeessitan keessa baay'inaan Faayisaa wanni jechaa jiran ati goota keenya galatoomii waan qabdu hunda dhiistee uummata Oromootiin jettee kana gochuun kee kabaja guddaa qabda kitaaba seenaa keessatti iddoo guddaa qabda siin jechaa jiranii gaafii lamaan tokko kan daawwattoonni keenya gaafatan si dhiyeessuudha. Bosonaa Dheeressaa egereen fiigicha keetii maal ta'aa jedha? Egereen fiigicha kiyyaa fiigicha naaf akkuma kanaan dura ka'ee jiruu kiyyasi jireenya kiyya maaliif jiruu kiyya akkamitti ta'e ani jireenya biyya sanaa keessa na baasee iddoo kana
kan nagaye fiigicha amman jirutti fiigicharra addan ba'u oon achillee siqee gara fiigicha dhaabutte karaa biraatiin gara fiigicha kanaatti seena akkasumas immoo ani maaliif dureessallee na taasisee jira jireenya gaarii na jiraachise kanaafuu gara fuulduraatti waan an dhaabu miti haala gaariidhaan amma biyyaa sanillee tarii yoo haalli qilleensa biyya namaa kun natti toluu baate achitti harkan kennadhu gara fuulduraatti ispoortii kiyya ittan fufa hidheetanii abdiin qaba kanan deebisaafisa. Tole Bosonaa gaafii keetti galatoomii hambiraan gaafii tokko si dabala Oliiqaa Oromoo Abbaa Biyyaa jedhama atiif qeerroon wareegama barbaachisu kaffalaa jirtan biyya keessatti paartiiwwan siyaasaa amma tokko mooraa qabsoo Oromoo diiganii addaan faffaca'anii ergaa akkamii qabdaa dhuguma walitti hin deebi'an jettee yaaddamoo maaltu ta'a jettee yaaddaa siin jedha ati nama ispoortiiti atleetidha garuu asumaan yaada kee an qabdu dabarfachuu dandeecha. Ani wareegamni ni kanfale akkasumara guddaa natti hin fakkaatu uummatatu guddaadha naan jedha malee ani anan galateeffadhu qeerroo Oromooti biyya keessatti oduu arguu rasaasa harka duwwaa fuuldura dhaabbate wareegamaa jiru qeerroodha. Isaanii ani sanan galateeffachuu jiru goonnis isaanii ani goota miti. Tokkummaa isaan biyya keessatti qaban uummata kaabaa fi kibbaa bahaa fi Oromiyaa lixaa fi biyya keessatti isaan raawwachaa jiran waan nama boonsu har'aas inni kun waan tokko raawwateera inni achi maal eegda'udha inni kun hordofa isaan qeerroon akkuma jirtu itti hafanii goonnis isaanii wareegamas kan kanfallees isaanii kan kanfalaa jirus isaanii anaanis isaan marraa ka'een anan sadarkaa kana ga'e anaafis ibsaan kiyya isaanii waan isaan daandirratti du'anii kana iddoo kanarraa ani biyya sana gatee biyya kana dhufuu danda'e ani wareegamni ani kaffalee xiqqoodha ani har'a Ameerikaan jiradha biyyi namni Ameerikaa dhaquudha baay'ee bu'aa kanaaf ani wareegama kana hin jedhamne kanfalii jechuu hin danda'u xiqqoodha karaa warra siyaasa warra gurguddaa ta'e immoo isaan abbaa keenya isaan jaarsa nama baay'ee gorsu jaarsi nama baay'ee gorsa nama karaa dabee deebisa jaarsi ofii daandiraan deemu jaarsi kun immoo deebi'ee maali rakkina Oromoo jedhee rakkina Oromoo ilaaluutu irra jiraata ilmi Oromoo maal dhabee bakka hanqina ilma Oromoo sana deebisuu qaba addaan faca'uu doon ta'in wal qooduu doon ta'in ilmi namaa fuuldura qawwee fuuldura dhaabbateeti irraan harka duwwaa dhiibaa jiru isaan immoo biyya namaa kana keessa ta'anii walii galtee yoo waan dhaban ta'e qabsoon kun ammas gara fuulduraatti baqachuudhuma reebamuudhuma nutti fufa waan ta'eef kanaa jedhanii ijoollee isaanii biyya keessa jiraniif jedhanii tokko ta'anii gara fuulduraatti araara uumanii uummata keenya bilisoomtuu isaa irra jiraata amma qeerroo biyya keessa kana socho'u xinnuma ishee walakkaa isaanii socho'u taanaan nuti boru ganama wal gurannee biyya keenyatti galla nu bilisoomsuudhaaf daandii dhihoo jiru isaan kanaan karaa kanaa carraa kanatti fayyadee kabajaan isaan gaafadha akka tokko ta'anii biyya keenya bilisoomsan biyya keenya bilisummaa dheebotee jira kana isaan gaafachuu danda'a. Tole. Ambiraan mootummaan Itoophiyaa ergaati gaafsan hagayya 21 gaafadhuma Oloompikiitii namni addunyaan hundi foddaa televezyiiniitiin namni achi arguun dhaquu hin dandeenye yeroo dhaqne achirratti ilaalaa ture atleetota kaanis immoo hundi addunyaan si ilaalaa ture waan sana erga goote booda mootummaan Itoophiyaa miidiyaa adda addaa irrattis yeroo gaafatamu Faayisaan akkuma atleetota kaanii goota keenya ittiin boonnaa mormii dhiyeessuun mirga isaatiin mormii dhiyeesse kanaa jedhee wanni isa raga hin jiru hoo dhufe akkuma gootatti akkuma atleetota kaanitti isa simannaa waan raga hin jiru jedhee ergasiis miidiyaa waan kaan wajjin haasa'an turte jira ammas yaaduma haasaa kana yaaduma jechaa jira maleen waan isa goonu tokko hin jiru jechaa jiran wanni si qunname mootummaarraa qaama mootummaarraa yookaan qaama federeeshinii because federeeshiniinis qaama mootummaati miti biyya keenyatti maaliif filattee achitti haftee kootu kan siin jedhan yookaan immoo jira communicationin isaa wajjin. Lakki namni tokkos naan hin jenne namni tokkos gara kootti hin bilbille kan biraa immoo mootummaan sun yeroo baay'ee wanti inni dubbatu fi wanti inni raawwatu gargari sobatitti baay'ata yeroo baay'ee dhugaa odoon ta'ini. Kanaafuu mootummaan kun kanaan dura uummata Oromoo akkuma jirutti uummata mana baay'atu kan uummata walakkaa baay'ina biyyattiitii ol ta'ee jiru kana
namni tokko akka salphaatti uummata keenya arrabsee ture. Ministeerri Kominikeeshinii obbo Getaachoo Raddaa jedhamu akkuma salphaatti uummanni nama kana salphisee seexana maal jechaani ture. Asuma istiidiyoo keessan kanarra gaafatame ani hin jenne jedhee nama deebisee dabalataan immoo televezyiinumti isaanii isaan hoogganan VOA TV'n Oromiyaa sun Faayisaa Leellisaa hoogganaa shororkeessitoota akeeka shororkeessitoota galmaan ga'eef jedhee hoggasuma deebisanii immoo kaasanii haa dhufu immoo televezyiinii irratti televezyiinii Oromiyaa televezyiinii immoo sabquunnamtii hawaasaa isa irratti gadhiisanii booda immoo deebisanii haqanii ilaal maal jechuudha wanti isaan haqan kuni amma immoo goota keenyaan jedhu kun shororkeessan immoo akkamitti garagarii goota ta'uu danda'a. Kanaafuu waan galtu miti tole. Walumaa galatti waa'ee mootummaa kaasuun keenya gonollee mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mormii godhuun gaafii bulchiinsa gaarii gaafachuun mirga uummataati. Uummataaf hojjennaa waan gaafataniif waan irra geenyichisnu hin jiru. Namoonni dhaman yookaan immoo namoonni waan kaan irratti fudhatamu namoota karaa seeraan eegneen waan akkanaa godhanii jedha. Atii fi namoonni kaan immoo karaa asiinii akka kunoo ji'a kudhamoo sagalee asitti wanta kun daraan akka malee hammaate anaanis keessa koo baay'ee nagaa naan kennine gara waan tarkaanfii gurguddaatti nageessuuf na fidee jira. Haaluma sanarraan ka'een ji'a sadiin dura ka federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa olompikii kana filamu hoggaana beeksana. Wanta kana dirqama fiigee qabxii yoon fide murteessuun irra jiraata kana baasee agarsiisuun irra jiraata dheetanii anani mormii kana agarsiisuu danda'e. Baay'ee gaariidha. So erga oloompikiidhaa filamtee ati murteeffattee kaatetta. Namni waliin mari'attee jira? Namni waliin hin mari'anne dubbiin nama harkaa baate deemte akka deemtetti lakkaa'amti. Maaliif immoo ani maatii kiyyatti sun kana himee nama biraatti sun kana yaada koo na jala kuffisu. Maatiin keenya immoo kanatti ba'uullee danda'anii yoo isaan bu'an immoo jannoon kun na jalaa laafuu danda'a. Dhokseetumaan keessa kiyyatti ittiin baachaa ba'ee fidee iddoo sanatti agarsiisuu danda'e. Ijannoo kanarraa wanni si ga'e akkuma naan jettee rakkina deema ture keessumattuu immoo bara darbeerraa qabee ji'a 10 kana waan ta'aa turanii naan jette. Mee mudannoo ati qabdurraa nama mana hidhaa jiru hiriyoota kee yookaan maatii kee hangaafattee an argite mee haala isaa nama biyya alaa jiruufis akka galu nama mana hidhaa dhaqee kaaniin ati waan san gaafachaa turte haalli sun maal akka fakkaatu mee xiqqeessinu ibsi. Haalli isaa ka baay'ee ulfaataa yeroo san mana barumsaarra barattoonni qabamanii hidhamu har'a Oromoo ta'e namni fira mana hidhaatti dhabeen jiru. Isaan gaafachuus hoggaan dhaqe ani nama tokko nama lama gaafachuuf an deema hoggaan dhaqe namoonni kanaan dura dabarsee achi keessatti argaa nama baay'inaan achi keessatti argaa. Hangaafachuu dhaqxe malee namni beektu. Namaan beeku baay'inaan achi keessatti argee baay'ee lakkoofsa isaan beekamu. Isayyuu kutaa garaa qaba. Bakkuma tasaa sana bakkuma firri koo jiru sana gaafachuu dhaqa gaaf dura yookaan immoo nama gaafachuu dhaqisan. Hoggaan achi kutaa sagaranaa sana duwwaan seena. Angarachaan immoo kaawwan naa beekan immoo baay'atu nama arraawwan kana arge borus kana arga nama biraa nama kana dura beeku. Haala sanaan qalmii nama achi keessatti kan guurramee rakkachaa jiru jechuudha. Mana hidhaatti gaafachuu bira dabartee tarii waan faana buutu ta'e guyyaa isaan mana murtiitti beellama qaban faa waan dhaqxe kan hidhamu immoo hiikame yookaan immoo itti murtaa'e waan akkasii waan beektu jira akka fakkeenyatti tokkollee anaa kaasuu dandeettu. Akka fakkeenya guyyaa tokkotti yoo dhaqeen beeku kan dura garuu mucaa wayii nu jalaa hidhamee mana murtii gara piyaasa jiru tokko dhaqee ilaalee ture malee mana murtii guddaas dhaqeen beeku maaliif hoggaa isaan dhaqan sagantaan kiyya hojiidhaan galu hordofuudhaaf illee nan yaala nan dadhabaa hoggaa boqonnaa kiyyaa nan deemee isaan gaafadhu mana murtiitti dhaqee ilaaleen beeku. Tole amma immoo gara fiigichaa gara atleetiksii si deebisa. Riyoodha qophii goote irratti. Qophii addaa goote jedhama. Baay'ee itti cittee sa'aatii silaa barbaachisu ol akka shaakallii goote nagahee san maaliifi maal fakkaata ture? Maaliif itti dabaluu barbaadde? Sa'aatiin shaakalaaf godhe kan akka xiqqoo ishee waan baay'eetu na jeeqe malee waanuma uummata keenyaa kanarra gahu fiigicha kana haala gaariidhaan dhiphisee tokko fallee boba'u namicha kanatti siqee galuu hin danda'a ture. Maaliif ani shaakallee shaakalu luka kootu fiiga malee ani sammuun koo bakka namni itti du'e na jira bakka ilmi namaa rakkachaa jiru bakka ilmi namaa reebamaa jiru na jira. Kanaaf anani shaakala sana amma sanaan dabalee hojjechuu danda'e obseetuma ilma namaa akka itti hidhamaa jiru kana sagaleensa biyya kana keessa tukkaamame amma tokko nan achi bahee waan kana godhe furmaanni jiru jira laata kan jedhu tokko
of jecha. Lakkii namuma nagahaan mormaa jiru irratti kana godhaa jira. Ati immoo dhiyoo biyyaa baate ijaanis arguu carraa argatteeraatte yeroo mormiin jirutti. Akkuma duraan jenne immoo maatii keerraa hiriyoota keetirraa namootuma umrii keetirraa waan dhageechurraa kana akkamiin madaalta? Kana uummanni biyya keessaa kun ani an dhume yookaan ateen miti yookaan immoo mana gubuu miti ani dhumaa jiru. Anaan immoo anuma nan agarsiise san. Kan inni isaan karaa mirga isaa karaa seera qabeessan gaaffisa mormii isaa agarsiifateedhani. Anuma nan godheef sanaaf uummanni keenya kumaatamatti kan lakkaa'u hidhame kaan immoo du'ee kaan biyyaa baqatee jechaadha. Gochuma nan godhe sanaaf kanarra darbanii miti. Yaada isaa yeroo kamiyyuu gaafuma tokko gaafti uummanni mootummaan Itoophiyaa uummata isaatiif hiriira nagaa yookaan immoo mirga kenne isa kamiin mirguma ani jedhe sanarratti uummanni kun gittiin dhumuu danda'e. Kana guyyaa tokko uummanni keenya mirga argateen beeku uummanni keenya uummata nama jeequ miti uummata gaarii uummata addunyaa kamirra uummata namaaf jaalala qabu. Kana kanuma suni maana jalaa bahee waan addunyaa na ergeefi malee uummanni keenya sanumaan yaadne dhumachuu danda'e jechaadha waan mana agarsiise mallattoo dhuma agarsiise sanaaf biyya keenya nagaa nu taatu kana booda hidhamuun baqachuun ajjeefamuun saamamuun nurraa dhaabbatu waanuma jedhaniif kan biraa balleessanii miti. Tole daawwattoota keenya egaa akkuma duraan jedhe kuni qophii addaa kallattiidhaan Facebook irratti VOA Oromoo Facebook irratti isinii dhiyeessaa jirru gaafidhaa fi yaada qabdan hedduu nu gaartanii baay'ee galatooma fayyaa ta'a ammas sagantaan keenya xumuramne ammas gaafii qabdan yookaan yaada qabdan akkuma nuun jechanitti lamaan tokko argadheera amma tokko isuma duraan si gaafadhe wajjin walitti dhufa Fayyisaa Baark Chang Baark jedhama ammaan booda biyya kamiif fiigda laata jedha. Kana ammaan booda ani wanti biyya gaafii kana yeroo baay'ee si gaafataniiru miidiyaa baay'ee irratti gaafatamaa jirta. Gaafatameen jira. Ammaan booda ani biyyuma kiyyaafan fiiguu barbaada. Asis hojjedhee ta'uu biyyumti sunuu deebisee na fila ta'uu ta'e ani biyya sanaaf nan fiiga. Biyya biraatiif fiiguudhaaf karoora sin qabu. Sababni isaa uummata biyya kootii nan jaaladha. Uummata koo nan jaaladha. Biyya koo nan jaaladha. Ani mootummaa dhiitta mirga nama biyya keenya keessattuu biyya sanaa na baase malee nama biyya koo jaalatu kanaan duraan biyya alaa deemee torban guutuu hin danda'u nama kun hojii guutuuf hin deema kanatu biyya irraa na baase malee biyya kun nan jaaladha deebi'ees immoo akkan fiigu abdiin qaba mootummaan kun karaa nagaas ta'u karaa maalis ta'u biyya keenya irraa kufuunsa dirqama yeroo dhiyoo keessatti kufa abdiin qaba kufuus baatu sirna isaa jijjiiree uummata kana wajjin akka jiraatu abdiin qaba kanaafuu biyya koo tini galee fiiguu barbaada malee biyya namaatiif fiiguudhaaf karooran baafanne. Tole Abdul Salaam Muhammad immoo dhimmi maatii keetii maalirra jira jedhee waa'ee maatii keetii gaafachuu barbaade anis gaafii kana gaafachuu barbaadeen ture galatoome Abdul Salaam maatiin kee haala akkamii keessa jiru tasgabbaahanii taasisuudha carraan argatta ijoolleen kee akkamii? Nagaa isaaniiti tanaasaa nan bilbilaa fi isaanis naa bilbilu nagaa isaaniitiin jiru galata waaqaa homtuu isaan rangeenya gama fayyaa isaaniitiin jecha. Tole kaafaa isaati amma dargaggoota baay'eetu silaala. Sirraa wanna baratan baay'ee jira. Dargaggoo Oromoo qofa miti dargaggoon biyya keessa jiru hundi akka addunyaattu nama baay'eetu jabina keetiif kutannoo kee akka jagnummaatti ilaalaa jiranii kutannoo guddaadha waan qabdu hunda dhiistee uummata kiyyatti caala jette. Akka moltan kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa addaa Facebook irratti kallattiidhaan isinii dabarsinu har'a keessummaa addaa qabna. Ani Tigist Gammeetii nu wajjin tura. Fayyisaa Leellisaa hagayya 21 bara 2016 dura atleetii maaraatooniidhaan beekamu fiigicha maaraatooniitiin han beekamu namoota 50 atleetota 50 maaraatooniidhaan sa'aatii gaarii qaban addunyaa irratti jechuudha keessa tokko ta'uudhaan beekama. Hagayya 21 as garuu atleetii qofa odoon ta'in haala Oromiyaa keessa jiru wal qabatee mormii Oromiyaa fuula addunyaatti nama dhiheessee Riyootti jechuudha Olompikii Riyoo irratti amma Fayyisaan United States galeera akkuma argitan guyyaa lama dura sagantaalee inni as Washington DC magaala guddittii Ameerikaatti geessa ture simbiraan gahaa turre maalee har'ammoo san qofa miti isuma kophaatti argannee isa sinii qabannee dhufne Fayyisaa baga dhuftee galatoomi. Nagaan eegdan galatoomatiin. Tole Fayyisaa samooni kana miidiyaa adda addaa yookaan immoo qaamota bulchiinsa biyya kanaa wajjin faas wal argaa turte erguma biyya Ameerikaa kana seente
iskeejuuliin kee baay'ee dhiphataa ture san hunda gootee har'ammoo nuyi asitti argamu keetiin galatoomi. Mee turtiin kee akkamii uummata keenyatti akkam akka ture erga biyya kana seente maalirra jirta? Haala gaariin jira biyya kana eegan seenee kunoo amma yeroo darbee gaazexeessitoota addunyaa kanaaf asitti magaala kana keessa jiranii fi yaada kiyya kennaafin ture maaliif waanneen ani biyya keessa wanti biyya keessa deemaa ture suni isa gadi baasee isaanitti na gaafataniif gaaffii deebii godhee fi isaanitti himeen jira jecha. Tole dadhabbiin akkami kaachuudha fiigicha moo gaazexeessota kana wajjin haasa'u tura nama dadhabsiisa? Fiigicha tura nama dadhabsiisa. Fiigicha tura nama dadhabsiisa. So yeroo gaarii qabaachaa jirta. Tole kaame daa'imummaatti si deebisa. Fiigichi jiruu kiyyaa fiigichi jireenya kiyya jettee akkamitti itti seente? Mee akka itti jalqabde gabaabumaan dhaggeeffattoota keenya biraan natti. Ani fiigicha kana akkattan jalqabe kaa gabaabumatti mana barumsaa odoon barachaa jiru akkuma tasaa odoon televezyiinii ilaaluun fiigicha arge. Waggaa meeqa taatatu? Ni yaadadhu mana barumsa kutaa 4 baradhaa kutaa 5 gara kutaa 5ti. Lakkoofsi caamma kiyyaa waggaa sanatti illee lakkoofsa 37 ture. Kanaan yaadadha waggaa sana. Haaluma sanarraan ka'etanii ka fiigicha arganii booda yaadni isaa natti tola na keessa seenaa dhufe akkuma jajjabaadhu adeemsa keessa gara kanatti dhufuu danda'e jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Egaa fiigicha keessa ergasii turteetta dhimma Oromootiin wal qabatee immoo mormii biyya keessa jiru wal qabatee rakkina uummanni Oromoo kan immoo uummanni biyya sanii akkuma waliigalaatti keessa jiru kana addunyaatti agarsiisteetta riyootti isatti hin deebina. Garuu dhimmuma Oromoo kana rakkina Oromoorra jira jettee amma himaa jirtu kana hoom sii galee waggaa meeqatti kana duuka bu'uu jalqabdeeti? Amma kaani naannoo dhumarraan jalqabee ogummaan xiqqaa ta'ee mana barumsaan galiin akka wanti kun jiru namoonni baay'een hin beeku namoonni baay'een bakka itti dhaladhe mootummaa kanaaf jibba qabaatatu turanii isaanumarraa dhaaleen kanan jibbuu jalqabe adeemsuma sana kaa'uduma deemaa jiru wanti jiru dabalaa dhufe